Oduu ammee yooyyaa akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya oduu amma nu ga'e qaba. Oduu keenya har'aatiin mariin biyyaalessaa mootummaa naannoo Itoophiyaa fi ABO jidduutti godhamaa ture yookaan marii torbee darbe kana keessa Taanzaaniyaatti godhamaa ture har'a goolaba jalqabaa argate. Marii kana keessatti wantoota hedduun ka'anis wantoota irratti walii galan hedduun jiraatus wantoota hedduu irratti immoo marichi falmii hedduu kaasee jira. Gamanumaan wantoota odeeffannoo hedduu qabannee isiniif dhiyaanneerra hanga dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Gara oduu keenya bal'inaan qabanneetti yoo dabarru mariin mootummaa Itoophiyaa fi ABO jidduutti Taanzaaniyaatti taasifamaa ture marsaan jalqabaa xumuramuun gartuuleen lamaan yookaan ABO fi gama mootummaatiin ibsa qaban dabarsanii mootummaan Itoophiyaa fi ABO'n ibsa dhuunfaan baasaniin mariin marsaa jalqabaa wal hubannoo cimaa ta'een akka xumurame eerani. Tajaajila dhimmoota koominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen marichi bifa gaarummaa qabuun fi wal hubannaa qabuun adeemaa akka turee fi haa ta'uti garuu dhimmoota tokko irratti marsaa marii ammaatiin walii galuun waan hin danda'amneef ifama walii galuu yookaan immoo walii galteerra gahuu hin dandeenye jedhan. Gama ABO'tiinis ABO'n gama isaatiin mariin marsaa jalqabaa adeemsifamaa ture dhimmoota ijoo irratti wal hubannaan jiraatus dhimmoota siyaasaa fi furtuu ta'an irratti walii galuu hin dandeenye. Kana jechuun qaamni lamaanuu yookaan immoo karaa mootummaatiinis gama ABO'tiinis wanti ifaan ifatti irratti walii hin galle yookaan immoo wanti yaadni isaan irratti walii galuu dadhaban yookaan immoo yaada ABO'n mootummaaf dhiyeesse mootummaan immoo ABO irraa fudhachuu dhabuudha fi yaada mootummaan ABO'f dhiyeesse ABO'n akkasuma irraa fudhachuu dhabuun yookaan immoo wal dhabdeen akka jirtu ifaan ifatti agarsiisa. Wal dhabdeen kunis akka keessa beektota irraa hubanneen mootummaan gama ABO'tiin mootummaan ce'umsaa akka dhaabbatu yookaan immoo mootummaan ce'umsaa akka ijaaramu yoo jedhan gama mootummaatiin immoo mootummaan ce'umsaa homaatu hin nu barbaachisu akkanumatti marii keenya itti fufuu dandeenya jechuudhaan dubbii ijoo wal mormisiisaa turte kan ta'e yoo ta'u gama biraatiin immoo gara mootummaatiin ifama karaa mootummaatiinis gaafiin ture gaafii karaa nagaa ta'een waraana keessan hiikkadhaatii nutti dabalamaa kan ture yoo ta'u dubbii kanarratti immoo yaadni kun ABO'n kan ittiin amane ta'uu fi kan irratti walii hin galamin ta'uu fi marii itti aanu irratti akka walii galan abdii qabna. Gama lameeninuu mariin ture marii hedduu bayeessa fi marii wal hubannaa guddaa uume ta'us garuu immoo qabxii ijoo qabxii dhumaa irratti yookaan guyyaa dhumaa goolaba marii kana irratti qaamni lameenuu walii galuu kan immoo wal dhabuu danda'an jechuudha. Wal waraansa Oromiyaa keessa jiru karaa waaraa ta'ee fi nagaatiin dhaabsisuuf gartuuleen lameenuu marii itti fufuu barbaachisu ta'uu irratti walii galuun gartuuleen lameenuu ibsa baasaniin beeksisaniiru. Kana jechuun gama lameeninuu wal waraansii fi walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti fi Itoophiyaa keessatti akka dhaabatuuf mariin itti aanu akka barbaachisuu fi qabxiilee irratti walii galuu danda'an irratti akka itti deebi'anii marii bal'aa ta'e godhaniif eeruu fi lameenuu akka irratti walii galan beeksisanii jiru. Kana malees rakkoo jiru karaa nagaan furuuf kutannoo qabaachuu irratti deebiin ibsaniiru. Gama biraatiin waa'ee marii kanaan wal qabatee wantoonni yookaan immoo oduuleen hedduun bayaa jiranii akka miidiyaa irratti argaa jirrutti namoonni hedduun mariin fashalaa'eera mariin adda bittinnaa'eera jedhanii yoo miidiyaa irratti sirban argaa jirra.
kuni waan hedduu nama ajaa'ibu kan nagaa hin barbaanne fi lola barbaadu seexana qofaa namni akkana jedhu yoo fi namni miidiyaa gubbaa taa'ee marii fashalaayera hedduu namatti tola maal jedhee gammachuu labsatu nama hedduu nama ajaa'ibu. Gara biraatiin beektonni Oromoo hedduun waa'ee araarichaa fi waa'ee maricha ture irratti yaada mataa isaanii kennanii kanneen akka obbo Jawaar Mohammadii fi poolitikaanonni hedduun yaada mataa isaanii eeranii jiranii. Nullee isaan keessaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Obbo Jawaar Mohammad yookaan immoo Maandeellaan Oromiyaa akkas jechuun eegale. Lola waggoota 5 booda yeroo duraatiif mariin araara waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti godhame. Dhimmoota tokko irratti walii galamuu baatus wal hubannaan gaariin uumamuu ibsa gama lachuun baheerraa ni hubatama. Haaluma kanaan marii marsaa itti aanu gochuuf walii galuu isaaniis agarra. Hawwiin uummata keenyaa walii galtee guutuu nagaa buusuu dhagayuu ta'us bu'aan marii kanarraa argames gaariidha. Hammasifamuu tarkaanfilee jechaa fi gochaan bu'aa progress marii marsaa kana irratti argame of duuba deebisan irraa gamilachuu of qusachuu barbaachisaadha. Kana jechuun wantoota qaamolee lamaan kana gidduutti garaagarummaa uume salphisuu fi karaa waliigalteetti deemuu qaban yaada akkas jedhu of keessaa qaba. Itti aansuunis inumatu hojiilee daran walitti dhiheessuu fi fayyadan dalaguutu irraa eegama jedhee gameessi fi beekan kun. Deeggartoonni gama lachuus ta'ee uummanni bal'aan mariin marsaa itti aanu dafee akka eegaluu fi waliigalteerra akka gahamu dhiibbaa gochuu feesisa. Peace are no alternative, just peace jechuudhaan obbo Jawaar Mohammad feesbuuka mataa isaanii irratti poost godhan jechuudha. Abbaan nagaa, abbaa nageenya fi qabsaa uummata bal'aa kan ta'e obbo Jawaar Mohammad yaada mataa isaa ibsatanii jiran jechuudha. Gama biraatiin namoonni beekamoonis yaaduma akka yaada obbo Jawaar Mohammad deeggaru yookaan immoo akka qaamni lameenuu qaamni abaaboo woboo fi qaamni mootummaas yaadota isaan gidduutti garaagarummaa uumee salphisuunii fi gama nageenya fi gama waliigaltee akka dhufan dhiibbaa akka godhanii fi akka uummanni bal'aanis dhiibbaa godhan dhaamanii isaan keessaas kanneen akka obbo Yaayyaa Bashiir Kaamil Shamsuu fi gama mootummaatiin kaabinoonni mootummaallee akka mariin jalqabaa kun akka wal hubannaa tokkotti marii bayeessa fi marii abdii nama toruu akka ta'e namoonni hedduun yoo miidiyaa garaagaraatiin dabarsaa jiru argaa jirra. Nutis uummanni bal'aan uummanni Oromoo gamalachuun lolli dhaabbatee Oromiyaan teennaa akka qilleensa nagaatii fi qilleensa misoomaa qilleensa guddinaa akka isiin baafattu feenaa dargaggoonni ishee gara lolaa gufuun gara bosonaa osoo hin taane gara misooma fi gara barnoota fi gara guddinaa akka deeman hawwii guddaa qabna. Waraanni kunis dhaabatee garaagarummaan jidduu lamaan jiru salphatee yookaan immoo walii galanii gama nageenya fi gara misoomaatti akka dhufan abdii fi hawwii kennaa hordoftoota keenya hanga dhumaatti nu hordofuu keessaniin galatoomaa isiniin jennaa nagaa nu tura.